Tole akkam nagaa sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung har'a kan isin agarsiisu akkaataa audio yookaan video ittiin muruu dandeessaniin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf sagaleen dheeraan jiraachuu danda'a akkasuma videoon dheeraan jiraachuu danda'a. Achi irraa immoo isin jidduu ta'uu danda'a, dhumaa ta'uu danda'a. Bakka muraasa qofa barbaaduu dandeessan jechuudha. Akkamitti bakka barbaadan san qofa murtanii mobaayila keessan irratti save godhachuu akka dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Video tana like akka gootan, hiriyoota keessaniif share akka gootan kabajaan isin gaafadha. Barnoota gaarii. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung audios tahee video bakka barbaadan irraa murtanii fudhachuudhaaf appilikeeshina lama isin barbaachisa. Itti fayyadamni appilikeeshinoota kana baay'ee salphaadha. Akkasuma mobaayilota xixiqqaa irrattis rakkoo tokko malee nagaan dalagu jechuudha. Play Store keessan keessa galtaniiti kan video ittiin kutuu barbaadan YouCut jettanii barreessuu dandeessu jechuudha. Kan amma agartan kana YouCut Video Editor, Video Maker, no watermark jedha. Baay'ee mishaa jechuudha. Appilikeeshinni kuni video ittiin kutuu qofa osoo hin taane ittiin edit gochuu dandeenya. Akkuma beekamu videoon edit ittiin godhan hedduutu jira. Garuu inni kuni no watermark jedha jechuudha. Watermark ofirraa hin qabu. Appilikeeshinoonni bira yogguu video keenya edit goonee xumura irratti baafnu maqaa appilikeeshina sanii video san gubbaa irratti yookaan jala irratti barreessa jechuudha. Garuu kuni waan akkasii hin qabu jechuudha. Warroonni video kutuus tahee edit gochuu barbaadan appilikeeshina kan akka buufattan isin gaafadha jechuudha. Kan biraadha immoo kan sagalee ittiin muruun danda'amudha. Warroonni sagalee dheeraa irraa murtanii sagalee yogguu isinii bilbilamu ringitoonii godhachuu barbaadan akkasuma immoo irraa murtanii dhaggeeffachuufis tahee share gochuuf yoo kan barbaadan tahee appilikeeshina MP3 cutter and ringtone maker jedhu kana akka buufattan isin gaafadha jechuudha. Egaan appilikeeshinoonni lameenuu kana jechuudha. Egaa buufattanii booda jalqaba irratti kan isin agarsiisu akkaataa itti sagalee muruu dandeessani jechuudha. Kanaafuu jalqaba cut ringtone and cut music kan jedhu kana ni banattu jechuudha. Yogguu isa banattan akka kanatti isinii fida jechuudha. Jalqaba irratti select audio files kan jedhu ni jira. Akkasuma jala irratti record audio asuma keessatti waraabullee ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf nuti amma sagalee mobaayila keenya irraa baafnee muruu waan barbaannuuf isa jalqabarra select audio file kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Itti aansuudhaan audio mobaayila keenya keessaa qabnu akka kanatti nu fida jechuudha. Asirratti audio barbaanne san filannaa. Fakkeenyaaf audio kan ammanii yoon barbaade jechuudha. As fuula duratti mallattoon maqasii yookaan murtuudhaan jirti waan ta'eef isii irratti ni tuqna jechuudha. Achi booda haala kana yoo isinii fide akkaataa ittiin muramu isin agarsiisa waan ta'eef bakka kanatti right gootanii close jettuuni. Egaan obboleewwan keenya haala amma agartan kanaan isinii fida. Appilikeeshinichi keessi isaa akkana fakkaata jechuudha. Wantoota amma asirratti agartan kana sagalee murtanii irraa fudhachuudhaaf tokkoon tokkoon isaanii itti fayyadama beekuu qabdu. Maal akka ta'anillee isiniif ibsa jechuudha. Isinillee yeroo yogguu dhuftanii itti fayyadamtan isiniif galaati deema jechuudha. Jalqaba irratti kan beekuu qabdan kan asirra jiru kun jalqaba irra jiru kun sagalee nuti amma asitti fidne kana jechuudha. Sagalee kana immoo bakka barbaanne muruu yoo feene mallattoo magariisaa fi mallattoo diimtuu asirratti ni arganna waan ta'eef isii bitaa fi mirgarra oofuudhaan jechuudha. Bakka kutachuu feenu biraan dhaqna jechuudha. Yogguu bakka kutachuu feenu san geenye as gadi irratti save select part kan jedhu kana tuqne save gochuu dandeenya. Akkasuma immoo asirratti mallattoon play ni jirti. Isii irratti tuqne sagalee kana dhaggeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirraa yoon dhaggeeffachuu fedhe bakkaan dhaggeeffachuu fedhu saniin dhaqee asitti tuquudha.
Egaan obboleewwan kiyya bifa kanaan dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Amma asirratti kan beekuu qabdan tokko bakki halluu diimaan jiru bakka nuti murannee moobaayila keenya irratti seef godhan. Kan gamaa fi gamanaan jiru adiin kun ammoo bakka citee irraa badu jechuudha. Gubbaa kanarratti daqiiqaa meeqa akka tahe nuuf ibsa jechuudha yookaan sakandiidhaan nuuf kaahee jira jechuudha. Achirratti hanga bakka murannuu san ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma sagaleen tun daqiiqaa meeqa akka taate yoo ilaaluu fedhe asirratti mallattoo hir'isuu ni jirti. Isirratti tuqeetiin haala kanaan sagalee san guutuu na baasa. Sagaleen kun amma daqiiqaa tokkoo fi sakandii 30 akka taheen agarsiisa jechuudha. Akkasuma immoo zoom godhee ofitti hiisuudhaaf mallattoo ida'uu tan yoo tuqe haala kanaan zoom tahee asnatti siqaa jechuudha. Ammoo salphumatti sagalee kana bakka barbaadan san daftanii irraa muruudhaaf sakandii fi daqiiqaa isaa yoo beektan as gadi irratti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti sakandii 30 irraa hanga 50dha yoo muruu fedhe sakandii 50 tokko jechuudha jalatti. Sinivale amma 30 irraa hanga sakandii 50tu naaf cituuf deema jechuudha. Yoo olirra dhufnee ilaallu ofumaa isaatiif amma saalektii nu godhee jira jechuudha. Bakka amma nuti filanne kana sakandii 30 irraa hanga 50 asirratti halluu diimaadhaan mallattoo itti nuuf godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo amma dhaggeeffannu inni biraan immoo bakka amma saalektii guutan kana jidduudha balleessuu yoo feetan remove middle kan jedhu kana tuqtanii san booda isa adii ta'e kanatu badee inni diimaan gamaa fi gamanaan jiru dhufee walitti siqaa jechuudha. Isa immoo remove to slide kan jedhu kana irratti tuqne gamaa fi gamanarra kan jiru badeeti inni jidduu kun nuuf hafaa jechuudha. Isa kanallee beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaani bakka naaf ta'u mee laaleen irraa muradha. Haala kanaan ammaani bakka naaf ta'u laalee filadheen jira. Sakandii 17 irraa hanga 74 jechuudha. Tuqaa biratti ammoo 6 yookaan 7 kan jettu ni jirti. Tuni fireemii waan taateef sakandii hin guuttu isitti dhiiftu jechuudha. Amma haala kanaan bakka filadhe kana yoon save godhachuu fedhe save select part kan jedhu ni jira as gadirra. Isa kana irratti ni tuqna jechuudha. Itti aansuudhaan asirratti type kan jedhu kana irratti tuqneeti. Asirratti filannoo nu baasa jechuudha. Music alarm notification ringtone kan jedhu ni jira. Kana keessa isin isa sagalee kana asirratti dhuftanii kutattaniif ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma music yaa jedhuuni itti aansine maqaa isaallee asitti sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma maqaa isaa kana yaa lammiitoo kan jedhu kanatti yoon gabaabse jechuudha. San booda save jennaani sagaleen keenya save nuuf tahee jira jechuudha. As keessa baanee my files keessa seennu bakka audio kana jedhu kan irratti sagalee keenya amma save goone kun asirratti ni arganna jechuudha. Egaan obboleewwan keenya sagalee bifa kanaan bakka barbaadan irraa murtanii moobaayila keessan irratti save godhachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan kan ilaallu kan viidiyooti jechuudha. Akkuma amma sagalee murre kanatti viidiyoos bakka barbaanne akkamitti irraa murannaa kan jedhudha. Appilikeeshiniin sila isin agarsiise YouCut Video Editor jedhu eega buufattanii booda isa keessa seentan bifa kanaan isinii fida. As gadi irratti mallattoo ida'uu tana ni tuqxu. Achi booda viidiyoo moobaayila keessan keessaa qabdan hunda isiniif baasa jechuudha. Viidiyoo barbaadan ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo amma agartan kana filadheetiin jira jechuudha. Amma asirratti akkuma jalqaba jedhe appilikeeshiniin kun viidiyoo edit gochuufis isin gargaara jechuudha. Viidiyoo kutuu qofa osoo hin taane viidiyoo irratti barruu dabaluu, sagalee kana baaftanii sagalee biraatiin bakka buusuu, akkasuma viidiyoo kana harkifachiisuu yookaan qophisuu
crop gochuus of keessaa ni qaba waan hedduu of keessaa qaba waan ta'eef namoonni application kana video edit gochuu barbaadan dhuftanii wantoota amma asirratti agartan kana laaluu dandeessu jechuudha nuti amma kan deemnuuf akkamitti video kana bakka barbaanne san irraa murra kan jedhu waan ta'eef jalqaba irratti trim kan jedhu ni jira jechuudha eega video keenya filannee booda trim kan jedhu kana irratti tuqna Samboda haala kanaan nuufida jechuudha karaan itti kutamus baay'ee salphaa jechuudha bitaa fi mirgarraan mallattoon ni jirti waan ta'eef karaa barbaadan oofuni bakka kutachuu feetan san biraan dhaqxu jechuudha fakkeenyaaf bakka nuuf ta'a jennu san yogguu bira deemnee haala kanaan ni kutanna jennee murteessine mallattoo raayitii tana ni tuqna itti aansuudhaan viidiyoo amma nuti filanne dhufee asitti nuuf bahaa jechuudha amma video kana save gochuutu nu hafa jechuudha asirratti save kan jedhu ni jira waan ta'eef isa irratti tuqna tokkoffaa irra kan jiru kun irratti tuqne qulqullinni isaaniidha akkuma sadarkaan isaanii jiru kanaan gadi bu'aa deema jechuudha isin kan barbaadan filattu jechuudha akkuma inni qulqullinni dabaluun internetas nama nyaata jechuudha warroonni wifi fayyadamtan qulqullina olaanaa kana yoo filattan gaariidha kanneen data fayyadamtan ammoo kana gadirra jiruun fayyadamtu jechuudha asirratti illee dabalata high quality kan jedhu irratti yoo tuqtan asirra waa sadii isiniin fida high kan jedhu ni jira medium low kan jedhu ni jira akkasuma kanas warroonni wifi fayyadamtan high kan jedhu kana filadhaadha warroonni ammoo data fayyadamtan medium yoo filattan gaarii jechuudha achi booda compress kan jedhu kana irratti ni tuqtu itti aansuudhaan bifa amma asirratti agartan kanaan converting video nu jedha jechuudha hanga percentiin amma lakkaa'aa jiru kun 100 gahu obsaan eegganna egaan hordoftoota keenya dhuma irratti akka amma agartan kanatti nuuf fida jechuudha video amma murame kana karaa barbaanne share gochuu ni dandeenya jechuudha akkasuma immoo yoo barbaanne my files keenya keessa seenne folderii video jedhu keessatti nagayaan arganna jechuudha kan jalqabarra jiru kun video amma nuuf cite jechuudha egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata yogguu amma isin agarsiisu xiqqoo isinitti ulfaachuu danda'a garuu appilikeeshinoota kana buufattanii yogguu irratti yaalii gootan salphumatti isiniif gala jechuudha viidiyoo tana hiriyoota keessaniif akka share gootaniin isin gaafadha akkasuma namoota barachuu barbaadan akka dhaqqabsiiftan isin gaafadha jechuudha barnoota keenya kan itti aanuun hanga wal geenyutti nagayaan turaan isiniin jedha يا لمي تنتو خطو سيمبانا أنا سيمالي ولي أنا خوالي فنانا أرميا بيتو جيتو لقيم بسنا هندام براتو قدرة في مدران سيخي سقوتو يعدسي إيجابي براتو وصوصي قبنو لمنتو مالي فركتو وصوصي قبنو لمنتو مالي فركتو جمع ونلقى أرشيف بورنا بالي هررقي إسين سمنا اللو في شوا واللو سيمبانا أرومياتو أفير رقمنا أروميارا أفير رقمنا ودانمو أفير راتنا المان أرومو خطا والتانا هركا والقمنا
جنات لفا بريد النسي أورومياتو تنقل بيفدسي المان خيرو فين أفقم ما تيسي سيمادو هندا يفي تنسي بريد نخيت نفقر سيسي إفسي ملسي يا لمي تنتو خطو سيمبانا يا لمي تنتو خطو سيمبانا أنا سيمالي ولي أنا خوالي ابنانا يا لمي تنتو خطو سيمبانا يا لمي تنتو خطو سيمبانا أنا سيمالي إن ولي أنا خوالي ابنانا جيرني لفا خون أكانوما قداف قمتو ولما خما انهرارنا أبشراهما نمني هدودي قبونا مما إنسيني فتمسا هندي عالما قمداهما لمي تنتو خطو سيمبانا يا لمي تنتو خطو سيمبانا أنا سيمالي إن ونهي أنا هو الإفنانا إسين براتي هرمين تيساني بقى دفتاني نداوتاني هرمين روميها يا دبافتاني بلو فركوتيس نران ديسيني ولومان ترى مورو موني أنا دام سيسي هرمي تيسانين نمال جتاني أنا دام سيسي هرمي تيسانين نمال جتاني أنا دام سيسي هرمي تيسانين نمال جتاني يا لمي تنتو خطو سيمبانا يا لمي تنتو خطو سيمبانا أنا سيمالي ولي أنا خوالي ابنانا